Mee amma immoo kanatti aansuudhaan namoonni hedduun keessallee kan na gaafataa turtan akkamitti DV keenya nu bahuu fi nu bahuu dhabuu ilaaluu dandeenya viidiyoo nu argitanii namoonni na gaafatan jiru. Kana beekuudhaaf yookaan immoo DV'n akka nu bahee fi nu bahin cheek godhachuudhaaf haala salphaa ta'een osoma mana intarneetillee bakka biroollee namallee hin kadhatiin haaluma salphaa ta'een silkii yookaan immoo PC keessan akkamitti haala salphaa ta'een akka itti ilaaltan isin garsiisa. Jalqaba irratti kun akkuma iskiriinii irratti argaa jirtan kanatti DV 2024 status check jennee check search goona Google yookaan immoo Chrome kan maqaan irratti jechuudha. Akka carraatee ani Google fayyadamu waan ta'eef kunoo akkuma argaa jirtan DV 2024 status check jedhee barreessee jira. Itti aansuudhaan kunoo search godha jechuudha. Eega search godheen booda kuno electronic DV diversity visa kana jedhu kun naa dhufa. Namoonni hedduun search godhanii jiran waan ta'eef jalqaba mara isin dhufa. Kan jalqaba irratti electronic diversity visa kan jedhu kan yookaan immoo kan DV 2024 status check kan jedhu kana result DV 224 result check jennee search yoo goone nu dhufa jechuudha. Isin kaffeetaniin search gochuu dandeessanii. Eega dhufeen booda kuno electronic diversity visa kan jedhu kanarratti click yookaan immoo silkiin fayyadamtaatu tuqna jechuudha. Egaa tuqnee booda kunoo akkana jechuun dhufee jira. Electronic diversity visa thank you. Kunoo electronic diversity visa thank you DV infant status check yookaan immoo check status kan jedhu nu dhufee jira. Peejiin kun eega nu dhufeen booda peejii kanarratti jechuudha kan DV keenya akka nu bahee fi nu boobadu nu carraa qabeessa fi carraa qabeessa ta'uu keenya kan itti ilaalu jechuudha. Mee isteep itti aanu itti haa ceenu. Kana bakka check status ta'e kun bakka tana bakka check status ta'e tana isirratti tuqne jechuudha. Erga isirratti tuqnee booda akkuma welcome ammallee welcome jedha. Entrant status check instruction jedha. Kun continue jenna ammallee isteepiin lammaffaan akkuma argaa kanatti kun bakka continue tana bakka buleedhaan barreeffame isiitu hin jechuudha. Kun amma bakkeen itti DV keenya itti ilaalu yookaan immoo cheek itti goonu nu bahee jira jechuudha. Haaluma salphaa ta'een kun haala kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti amma eega as geenye booda immoo wantoota itti guutuu qabnu jira. Bakkeen confirmation number jedha, last family name jedha, year or birth jedha. Achi booda immoo authentication yookaan immoo nama immoo roobot ta'uu keenya addaan baasuudhaaf lakkoofsa fi qubee icciitii kaasnu kaa'ee jira. Kanarra tuqnaa jechuudha. Mee wanti tokko tokko guutee isin haa agarsiisu. Kun bakkee kan saanduqa kanneen yookaan bakkee kanneen nu guunnu jalqaba irratti confirmation number jedha. Confirmation number kun yeroo DV lotorii guunnu yookaan yeroo DV guunnu lakkoofsa confirmation number yookaan immoo lakkoofsa print gootanii harkaan qabdan sanarraa confirmation number bakkeen isarraa asirratti kan jiru san guunnaa. Bakkanatti immoo last name last or immoo family name jedha. Bakkanatti maqaa keenya osoo hin taane kan guunnu maqaa fakkeenyaaf maqaan keenya Abdii yoo ta'e Abdii osoo hin taane kan guunnu maqaa akaakayyuu keenyatti kan guunnu jechuudha. Maqaa akaakayyuu keenya fakkeenyaaf Caalaa yoo ta'e Caalaa guunnaa jechuudha. Garuu maqaa keenya guutuun hin danda'amu jechuudha. Bakkee kanatti bakkee kun sarara lamaffaa kanatti maqaa keenya osoo hin taane maqaa akaakayyuu keenyaa guunna jechuudha. Sadaffaa irratti immoo year of birth jedha. Guyyaa dhaloota keenyaa isa sirrii ta'e isa DV yoo guunnu guunne jechuudha malee kan biraa hin ta'u. Haala sirrii ta'e confirmation lakkoofsa confirmationii keenya onurraa jechuudha. Kan yeroo guunnu print goonerraa haala salphaa ta'een haala kanaan year of birth keenya itti galchina. Dhuma irratti bakka kanatti bakka authentication jedhu kanarratti lakkoofsa icciitiraan asirratti nu barreessi kana eega barreessinee booda kun bakka submit kana tuqnaa. Achiin kun waan ittiin guutiniif dhiifama waan yeroo hin argatiniif viidiyoo biraa irratti isin dalagadhee abdii godha. Waan yeroo hin arganneef ittiin guunne yeroo
guyyaa borii yookaan immoo eega diviin bahee booda isinii dalagaa viidiyoo lamaffaa garuu har'aaf ka bara 2024 waan hin bahiniif osoo ittillee guutee naan fiduu waan ta'eef saniif dhiisee dhiifama garuu immoo kun haala kanaan confirmation numberii keessan last name maqaa akaakayyuu keessanii fi guyyaa dhaloota keessanii guutuudhaan jalqabuma irratti immoo lakkoofsa icciitii kana itti galchuudhaan submit jettanii haala salphaa ta'een laayuu dandeessan jedha. ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቴክአቨርሻ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ዲቪ 2024 ውጤት እንደተለቀቀ እንዴት ማየት ትችላላችሁ የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ካያችሁ ኮንፊርሜሽን ነምበር የምትፋባችሁ ሰዎች እንዴት ዲቪ ስታተሳችሁን ቼክ ማድረግ እንደምትችሉ ወይም ደግሞ እንዴት አለፋችሁ አላለፋችሁ የሚለውን ማወቅ እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮውን ማየታችሁን አትርሱ። እንደነገርኩ